Kitti koo kan dur dabarsinee. Jaalalleen isaa fi abbaan isaa otoo wal qunnamtii raawwachaa jiranii argee waan arge kanaanis baay'ee nahee waan godhu wallaaleef ajajee hafe. Ashamaa harka fuune. Har'a fiilmii gabaabaa gosa roomaansii ta'ee mata dureen isaa Addaamee jedhamu seenaa abbaan jaalallee mucaasaa jaalate irratti kan xiyyeeffatu gabaabsinee waliin ilaalla. Viidiyoo kana laayik gochuun eegalaa. Ergaa isaa guutummaatti hubachuuf guutummaa viidiyichaa ilaalaa. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Turtii gaarii. Fiilmichi namticha aanga'aa mootummaa Steve jedhamutti agarsiisuun kan jalqabu yoo ta'u, Steve intala isaa Saalii fi ilma isaa Maartiin akkasumas haadha manaa isaa waliin jireenya isaa gammachuudhaan nama gaggeeffatudha. Ilmi isaa Maartiin ogummaa gaazexeessummaatiin jireenya isaa kan gaggeessatu yoo ta'u, Steve mana isaatti paartii qopheessa. Paarticha irrattis hiriyaa jaalala Maartiin kan taate intala Aanaa jedhamtu arga. Ishee wajjinis wal bare. Lamaan isaaniis ilaalchaa fi wal baruu jalqabaatiin ija walirraa buqqisuu dadhabani. Steve erga Aanaa wajjin wal baree booda waa'ee ishee yaaduu dhiisuu hin dandeenye. Paarticha irrattis homaallee bashannanaa hin jiru. Miirri kun Steve qofa bira otoo hin taane Aanaa biras ture. Guyyaa biraas Maartiin affeerraa laaqanaaf Aanaadhaan gara mana isaanii fidee dhufe. Aanaanis maatii sana waliin irra deebitee wal barte. Steveef Aanaan yeroo wal argan akka nama har'areef wal arganii fakkeessu. Haati manaa Steve Aanaadhaan hin jaallanne turte. Guyyoota booda Aanaan Steveef bilbiluun adreesii isheetti himte. Stevees haaluma isheen itti himteen bakka isheen jirtu deeme. Ija jaalalaan erga wal ilaalanii booda wal qunnamtii saalaa raawwatan. Firummaa gidduu isaanii jirus kan gargar isaan facaasu cabsaniiru. Abbaa jaalallee ishee yoo ta'us Aanaan fedha isheen Steveef qabdu baay'ee dabaleera. Guyyaa tokko Maartiin gara biiroo Steve deemuun abbaa isaatti guddina hojii argatee ediitarii akka ta'etti hime. Steve kana yeroo dhagahu baay'ee gammade. Kana sababa godhachuun pirogiraamii maatiin qopheessan irratti irbaataaf Maartiin Aanaa affeere. Pirogiraamicha irrattis akaakayyuun Maartiin argamee ture. Aanaatiinis argee ni jaallata. Nyaachaa otoo jiraniis haati Maartiin waa'ee maatii ishee gaaffii tokko gaafachuu jalqabde. Aanaanis abbaan ishee dippiloomaasii waan ta'eef gara biyyoota adda addaa akka deemuu fi waggaa 3 dura hariiroo jaalalaa dhiira biroo waliin jalqabdee akka turtee fi amma akka dhiisteettu itti himti. Haati Maartiin sitti aanuun baay'ina maatii ishee gaafatte. Aanaanis obboleessi umurii isaa 16 akka of ajjeesetti himte. Kana qofaadhaanis maaliif akka of ajjeeses gaafatte. Aanaanis sababa jaalalaarraa kan ka'e akka ta'e deebisteefi. Maartiin gaaffileen haadha isaa Aanaa dhiphisaa akka jiru hubatee waan tokko kan sirreessuu qabna jedhee jaalallee isaa Aanaa fudhatee bahe. Steve's Maartiinii fi Aanaa hordofee deemuun hamma Maartiin si bahutti eegee akkuma inni baheen mana Aanaa seene. Sana booda Steve'if Aanaan dabalanii wal qunnamtii saalaa raawwatani. Waa'ee jireenya dhuunfaa isaanii tokko erga haasa'anii booda Steve bultii lamaan dhufan konferensiif gara biyya alaa akka deemutti himuun akka isa waliin deemtu ishee gaafata. Aanaanis bultiiwwan lamaan kana Maartiin waliin dabarsuuf waadaa seenteef akka jirtutti himuun matuma akka hin danda'amneef isatti himte. Steve konfiraansii sana irratti hirmaatus kan isaan dubbatanii fi waan isaan mari'atan tokko homaa hin dhageenye. Kan inni yaadu hundumtuu waa'ee jaalallee ilma isaa kan taate Aanaa ture. Konfiraansichas addaan kutee gara biyya isaatti deebi'e. Aanaafis bilbilee mana amantichaa fuulduratti akka dhuftu ishee gaafata. Aanaanis Maartiiniin bakka inni ciisutti dhiistee gara Steve dhufuun akka wal arganiin wal dhungachuu isaaniitti fufane. Steve baay'ee akka ishee jaalatutti hima. Aanaanis Maartiin bakka ciisuu dammaqee akka hin dhabne jettee ariifattee biraa deebite. Steve yeroo kana kutaa Maartiinii fi Aanaan jiran fuulduraa hoteela qabatee karaa foddaa isaan ilaala. Waan argaa jiru kanaan aaree akka daa'imaatti siksik jedhee mararamee bo'e. Guyyaa tokko Aanaa ilaaluuf gara mana jireenyaa ishee deemee namticha Peter jedhamus mana ishee keessatti arge. Aanaanis hiriyaa ishee ijoollummaa akka ta'etti himti. Qofaa ishee waan hin turreefis Steve aaree manicha gadhiisee bahe. Hanga Peter deemutti eegee gara mana Aanaatti deebi'e. Miira aariidhaan guutamee waa'ee Peter ishee gaafata. Isheenis jaalallee ishee jalqabaa akka ta'ee fi guyyaa tokko bashannanarra otoo jiranii Peter konkolaataa keessatti hidhii koona dhungata. Yeroo kana obboleessi koona argee waan tureef gara manaatti yeroo deebi'u obboleessi koo eessa akkan ture yeroo na gaafatu balbala itti cufeen gara keessaa seene. Gara sa'aatii 2 olii kan ta'uuf
akkan balbala irraa saaquna kadhatus ani otoo hin baniifiin achumaan hirribina qabee rafee ganamaan kilaasii kooti yeroon bahu obboleessi koo gochaa kootti gaddee of ajjeeseen arge jechuun isaaf deebiste. Yeroo sanaa jalqabees walitti dhufeenya jaalalaa Piiter waliin qabdu turte. Sababa du'a obboleessa isheef jettee akka addaan kutte isatti himte. Steve kana yeroo dhagahu lapheensaa gadduu jalqabe. Maartiiniif Aanaan maatii Maartiin biratoo jiranii akaakayyuu Maartiin akka isaan wal fuudhaniif yaada dhiheesse. Maartiinis duraan akka isatti heerumtuuf Aanaa gaafatee tole jettee akka deebisteef itti hime. Abbaan Maartiin Steve kan dhagahe kanaan baay'ee nahe. Hundinuu hirriba ho'aa keessa akka jiranitti halkaniin ka'ee gara kilaasii Aanaa deemee achittis maashaalee fincaanii isaanii wal qunnamsiisanii. Akka tasaas intalli Steve isaan agartee baay'ees isaan hubanne turte. Guyyaa biraa haati Aanaa gara mana Steve faa dhuftee maatii Maartiin faa waliin wal bartee Maartiin obboleessa Aanaa sadii akka fakkaatu dubbatte. Aanaanis waa'ee obboleessa ishee yeroo dhageessu maaliif waa'ee obboleessa koo kaastaa dhiisii waa'ee isaa hin odeessin jettee dhaabsiste. Sana booda Steve haadha Aanaa gara manaatti too gaggeessuu odeessuu jalqabe. Haati Aanaas Steven Maartiinii fi Aanaa gidduutti akka bahu itti himaa waan hundaa ilaaleen fuula keessan irraa walitti dhufeenya keessan bareera jette. Steve's haadha Aanaa gara mana erga geessisee booda Aanaaf bilbiluun walitti dhufeenya keenya asumarratti dhaabuu qabna jedhee isheetti himee Steve Maartiiniif yeroo gaarii isiniif hawwa jedhee bilbilicha cufa. Itti aanees gara biiroo Maartiin deemuun carraa gaarii isiniif hawwa walitti dhufeenya keessanittis baay'ee natti toleera jedhee bahe. Guyyaa tokko Steve biiroo keessa yaadaan badee taa'atoo jiru barreessituunsaa ergaa tokko fiddeetti kennite. Yeroo banus adreesii fi furtuu tokko arge. Ergichis Aanaa biraa ture kan ergameef. Aanaan walitti dhufeenya lamaan isaanii gidduu jiru akka addaan cituu fedha hin qabdu. Isheenis hojii ishee kanaaf appaartaamaa magaalarraa bahee fi eenyullee kan hin argine kireeffatteetti. Aanaanis Maartiin biraa ganamaan gara mana isaanii dhuftee waan tureef furtuu kana eenyullee otoo hin argin siistemiidhaan isheetti agarsiisa. Sana boodas Aanaan Steve'itti maramtee siin dhiisee Maartiinitti kana heerumsitti fakkaataa jettee isa gaafatte. Guyyaa itti aanu bakka itti wal beellaman dursitee gahuun manicha sanatti isa eegde. Steve'is dhufee haa ta'u malee wal qunnamtii raawwachuuf ariifatanii furtuu balbalarraa Steve otoo hin fuudhin balbalichatti cufanii. Itti aansuunis firii ta'uun wal qunnamtii isaanii raawwachuu jalqaban. Turtii xiqqoo booda bakka sana Maartiin beekaa waan tureef akka tasaa gara kilaasii sanaa dhufe. Kutaa sana keessaas sagalee aaduu wayii dhagahee balbalicha saaqee gara keessaa seene. Jaalalleensaa fi abbaan isaa otoo wal qunnamtii raawwachaa jiranii argee waan arge kanaanis baay'ee nahee waan godhu wallaaleef ajajee hafe. Naasuudhaan of wallaalee gara duubaatti deebi'aa otoo jiru fooqii sanarraa kufee du'e. Steve'is kufaatii mucaasaa argee uffata isaa otoo hin uffatin qullaasaa fiigee sadarkaa sanarraa bu'e. Aanaan garuu homaa otoo hin dubbatiin naasuudhaan callistee appaartaamaa sana gadhiiste sokkite. Steve gara manaatti yeroo deebi'u haati manaasaa of ajjeessutu sirra jiraataa mucaa koonaaf deebisi jettee mararamtee boosse. Haati manaasaas sababa mucaan ishee du'eef garmalee ba'uudhaan of miidhaa waan jirtuuf Steve kiniinii hirribaa liqimsitee akka ciistu godhee ishee raffisa. Guyyaa itti aanu hirribaa yeroo dammaqxu Steve fuuldura ishee taa'u agartee laphee isaarraa akka ishee jaalatu isa gaafatti. Steve'is gaaffii isheef deebii otoo hin kenniifiin jalaa callise. Jaalalli isaanis qorree Steve haadha manaasaa waliin wal hiike. Sana boodas gara mana haadha Aanaa deemuun Aanaan eessa akka jirtu gaafata. Haati Aanaa gara jaalallee ishee duraa Piiteritti deebiteetti jettee deebisteefi Steve'is balbala saaqee bahuuf jedhee yaada isaa jijjiiruun as akka jirtu sirriittan beeka jedhee kutaa ciisichaa yeroo banu Aanaa qofaa ishee teessee yaadaan baddeettu arge. Haa ta'u malee Aanaan isa haasofsiisuuf eeyyamamtuu ta'uu dhabuu ishee hubatee mana isaanii gadhiisee sokke. Waggoota booda Steve waan qabu hunda dhabee magaalaa xiqqoo keessa jireenya gadhaanaa jiraachaa waan lafarra jiru akka dhabee fi kan dhabes suura Maartiinii fi Aanaa guddisiisee mana isaa keessa kaa'ee sa'aatii hedduuf isaanii otoo ilaaluu nu agarsiisuun amma Aanaan heerumtee gara biyya biraa akka deemte mucaas akka deesse dhagahee gaddaan jireenya isaa gaggeeffachaa jira. Steve'is Aanaa jaalachuu isaarraa kan ka'e waan hunda akka dhabe nutti agarsiisa. Fiilmichis kanumaan xumurama. Nus kan jaalatanii fi kan namatti bareede hunda argachuuf yaaluun dhuma namaa fokkisiisuu akka danda'u yaadachiisa.
fiilmiiwwan gaggabaabuuf barsiisotaan akkasii argachuu barbaadan sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuquu hin dagatinaa jecha hanga xumura viidiyoo keenyaatti waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhaa. Qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan koomentii irra nuuf kaahaa. Waan nu wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.